mallattooleen dhukkuba onneetiin namni yeroo qaban mallattooleen agarsiisu keessaa inni tokkoffaan afurri addaan cituudha. Afurri addaan cituun kun yeroo jalqabaa irratti yeroo fiigan ta'uu danda'a. Booda irratti yeroo jabaachaa dhibeen dhufu immoo yeroo waanuma xiqqoo mana keessatti hojjetan afurri addaan kutuu dadhabsiisuun dhufuu ni danda'a. Sana booda immoo yeroo dhibeen sun sirriitti guddachaa sadarkaansaa guddachaa dhufu even ta'aniyyuu afurri addaan cituun hargansuun dhufuu danda'a. Kun ta'uu mallattoo dhibee onnee tokkooti. Sana ala immoo qufaa jiraachuu danda'a. Qufaan kun qufaa gogaa ta'uu danda'a. Yeroo yerootti immoo dhiigaan makachuu ni danda'a. Akkitaa qabaatee dhiigaan kan makatu ta'uu danda'a. Mallattoon inni biraa immoo qufaan kun jabaachuun isaa yeroo baay'ee namni dhukkuba onneetiin miidhame qufaan kun kan jabaatu yeroo dugdaan ciisan. Duraan boraatii tokko fayyadamu taanaan qufaan baay'ee waan rakkisuuf boraatii kana dabaluu boraatii 2-3 gochuun dhufuu danda'a. Sana malee immoo afurri addaan kutuun kun halkan hirriba keessaa halkan bakka ciisanitti afurri addaan citee sirriitti ukkaamsee halkan keessa kaa'anii qilleensa argachuuf gara alaa bahuu ni danda'u namoonni. Kunis mallattoo dhibee onnee tokkooti. Kan biraa immoo onneen dhaachuun garmalee dhaachuun namatti beekamuun dhukkuba mallattoo dhukkuba onnee ta'uu danda'a. Garri biraa namoonni dhukkuba onneetiin miidhaman miilli isaanii dhiita'uu, garaan isaanii dhiita'uu yookaan bokokuu ni danda'a. Kunniin mallattoo dhukkuba onneeti. Kan biraa immoo dhukkuba onneetiin wal qabatee namoonni qooma isaanii bitaa irratti argamu irratti mallattoon dhukkubbiin yookaan chest pain kan jennuun dhufuu danda'a. Kunis mallattoo dhukkuba onnee ta'uu danda'a. Garri biraa immoo namoonni dhukkuba onneetiin miidhaman akka tasaa of wallaalanii kufuullee ni danda'u. Kunniinii fi kanneen biraa mallattoo dhukkuba onnee gurguddaa dhukkubsattoonni qabaatanii dhufuu danda'an.